Dr. Gammachuu TikTok irratti followers kuma 10 gareedha eengaddu jalqabe akkasi eeyyeka kun baay'ee gaariidha eeyyen baay'ee gaariidha garuu Dr. Gammachuu akkam video jedhuuf sila followers ko yana kuma 100 gala ummanni isaa follow nagachuu dide maali ummanni qaanii hin beekne kun eeyyen ka ummanni isaa qaanii hin beeku maaliif garuu Dr. Gammachuu maaliif follow nagachuu didanii TikTok ko kun waan dhugaarratti ni ijaaramne sobarratti ijaarame sobataniire soba Atau Dr. Gammachuu obbo Shimeen Engadaati gowwaadha naan jedhanii isin maal naan jettu gowwaadha Atau ka Dr. Gammachuu gurbaan tokko immoo ollaa keenya TikTok amma miti banachuun isaa waggaa tokko guuteera garuu followers hin qabu maaliif abbaasaatu abaare Dr. Gammachuu gubadheera baqqaa ijoolleen durbaa tokko immoo fiqiree naan jedhu Fikiree du'aa ishee godhu saree kan Isayyuu sheemiin beekanii na hammachuudhaan natti fiigum dhaqanii dhagaa diimaa haammatan kaa narraa dhawaa kaa kanaan booddee akka sana naan manne hin dhawwinaa yoo akkana si naan manne galatoomaa kaa waanuma fedheefu Thank you.